Yaadannoo qulqullootaa eebba fiidha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Maqaa kee waammannee rakkanne hin beeknu atu qulqulluudhaan eebba kan nuuf kennu. Kennaa guddaa qabdaan atu nuuf kadhadhu nuti si waammanna maqaa kees faarfannaa. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Akkuma ergamaa gochuu yaa qabda aangoo guddaa qabda qulqullummaa keetiin namoota hundumaaf atu kan dhaabbatte nutu si daagannaan atu nu jaalatte. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Yemmuu ati hin jirre beelaan dararamne ati dhufi jennaan kan bilisa baane. Waaqaan nu araarsi jennee si kadhanna nu wajjin dhaabbadhu nuti si abdanna. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Jabina amantii kee ati kan beektuudha saba biyya keenyaaf abdeessaniisidha. Nuti ofii keenya jabina hin qabnu sitti boonyee malee wanta taanu hin beeknu. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu. Takla Haymaanoot yaa qulqulluu eebba keetiin haa boollu.